irra baay'een nama gaafileen nama immoo waatsaappii, telegiraam karaa hundaan akkamiin nama hordofnaa, akkamiin nama hannaa waan akkasiin na gaafatama. Waa walirratti gubuu gaafachuullee dhiifamee jira. Amma akkaatuma bilbila namaa to'atan qofa na gaafatama yeroo hundaa. Anis har'a immoo waan isin qabadhee dhufeen qaba. Bilbila namaa akkamitti akka to'achuu dandeessan koodii hima qofaan. Masalan koodiin asirratti naqamu kuni kan duraanii takka gubbaa kanarratti mallattoo xiyyaa wayii baasa. Ni beektanii miti? Mallattoo xiyyaa baasa namni sun ni beeka. Yoo fakkeenyaaf isin irratti gootanii xiyya wayii gubbaa kana jirti. Mallattoon daayivartii wayii. Mallattoon xiyyaa jechuudha agarsiiftuu wayii jirti gubbaa kana. Gubbaa bakka baatirii keessanii daataa waan ta'e. Ni beektanu sun namni beekuu danda'a. Kanaafuu immoo har'a immoo kana beekuu hin danda'u namni. Jechuun wanna kana shiraaf xaxuu osoo hin taane hiriyaa keessan nama jaallattanu akkas godhi jettanii wajjiniin waliigalteedhaan gochuu ni dandeessani. Dabalataan immoo yoo namni immoo nu hordofaa jiraate akkamiin ofirraa baafnaa fi akkamitti ilaallee ofirraa baafnaa fi isa kana immoo gizee hiikni akkamitti irraa hiikna kan jedhu waa hedduun isin agarsiisa. Yalla. Ishi obboleewwan kiyyaa jalqaba irratti mee ana kana namni ilaalaa moo ilaalaa hin jiru jechuun laalame. Urjii wagga rukuttanii kaatanii masalaalii 6 1 isinti mul'ata miti bilbilli kiyya. Booda sana masalaalii xuxxani. An amma nambar 2 kiyya argattanii miti lakkoofsa 2. Isarratti hin gattuqame lakkoofsuma 2 irratti hin gattuqame maa inni naaf idu ilaalaa. Namni na ilaalaa moo ilaalaa hin jiru. Na ilaalaa hin jiru namni tokko hin jiru. Argattanii miti? Noot kana yoo fide namni tokko hin jiru jechuudha. Ifa isiniif ta'ee mee ammas bilbila siimtuun qaba keessaa mee urjii masalaalii 61 masalaalii. Sila siimtuudha miti amma siim waan ittiin dha'ee ilaalame. Kunis nam tokko na hordofaan jiru jechuudha. Angaruu siimii hedduun qabaa. Siimii kan irratti dhahee isin agarsiisa ture silaa. Keessan immoo akkanatti isinii fida. Amma fakkeenyaaf yoo urjii masalaalii 61 masalaalii yoo gootanii irratti dhooftanii asirratti qaxxaama lakkoofsinii fida. Lakkoofsinii fida. Wagganni immoo lakkoofsinii fide anamma hidheen isin agarsiisa ture angaruu hidhuun feene gizee inni lakkoofsa isinii fide walumaa galatti isin immoo masalaalii rukuttanii sana booda duwwaa 2 masalaalii okeetti qootanii. Akkanatti namni keessa hin jirre nama keessa jiru achumaan isin keessaa baasa. Namni sun keessaa ba'a jechuudha. Ifa isiniif ta'eera miti? Amma ganaa waan hordofu isin agarsiisa. Akkaataa itti isin hordoftan isin agarsiisaan jira. Amma namni keessaa ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf ilaallachuudhaaf keessaa baasuudhaaf masalaalii duwwaa 2 masalaalii yoo gootanii siimtuttan dhahaa amma siimwaanittan dhahaa akkasitti namni keessaa guutummaatti baha. Viidiyoo wayii yeroo hojjedhe koo akkas ta'ee jira nama akkamiinan keessaa baasa wanna jedhu wayii jira hedduu wayii nan barsiisaa waan kana ilaaltanoo nama keessaa baasuu amma waan hunda xumurre jirra. Ilaaluu fi nama keessaa baasuu bartaniittu amma ifa isiniif ta'e miti amma wanni isin agarsiisu akkaataa nama hordoftanu qofaa kotta. Mee amma naman hordofuu jedhaaru wayii lakkoofsa isin ittuma naqeen isin agarsiisaa. Nama hordofuuf ilaalaa amma urjii 61 urjii lakkoofsa keenyatti naqame amma lakkoofsa keenyatti naqee nufana akkuma isin argaa jirtan lakkoofsa kiyya itti naqee xumureen jira nan dhokse malee masalaaliitti rukuteetan amma siimiin keessaa qabu laalladha dura. Tayyib siimtuu kanarratti hin dhaha ammaan siimtuu kanarratti hin dhaha. Mee obsumaan eeggannaa hayyee lakkoofsi irratti hidhamee jira jechuudha. Lakkoofsi nama sanaan irratti hidhamee jira. Lakkoofsa amma akka ifa isiniif ta'uuf jecha lakkoofsa kiyyaa ofirratti hidheen jira. Kiyyumaan ofirratti hidhe.
Kanaafuu amma mee sila waan takka 00 agartaniitu miti ifa siniif ta'a miti obbolaa kiyya amma urjii masalaalii 6 1 masalaaliin dha. Sila 00 dha. Amma lakkoofsa kiyya hin biratti itti naqee okkeen itti godhame. Lakkoofsa fidamoo hin fidu amma. Yoo agartanii sagaleedhaan bilbilaan waa hundaan akka na dhaggeeffadhu jechuudha. Lafa haaki godhan jira. Kalas haaki godhan jira. Ammaan abbaa bilbilaa kana haaki godhan jira. Ifa siniif ta'e abbaa bilbilaa kana haaki godhan jira. Siimiin kiyyuma. See lakkoofsa fideera. Amma lakkoofsa fide miti. Tayyib. Amma irraa balleesseen sin agarsiisa. Masalaalii. Duwwaa 2 masalaalii. Ifa siniif ta'e lakkoofsa irratti agartaniitu miti okkeen itti godha. Osumaan eeggattan. Tayyib. Amma irraa badeera. Mee urjii masalaalii 61 masalaalii ittan dhaame. Yoo ifa siniif ta'e obboleewwan kiyya agartanii irraa badeera jechuudha. Akka isiniif galuun barbaada irraa badeera amma. Amma sirriitti dhahee isin agarsiisu lakkoofsa kiyya irratti dhahee isin agarsiisu waan hayyee urjii 61 urjii 4 ifama lakkoofti naqe. Anamma bakka lakkoofsa kiyyaa kuteen irraa dhoskee amma argaattanii koodiilee kana argaattanii akka itti naqe amma urjii yookiin najimaa 2 fi 6 fi 1 naqeetan najimaa 1 dhahee lakkoofsatti guuttadhee masalaalii dudduubarratti dhahe. Sila 00 miti amma tan dhaammo ofirratti ni dhaamma ofirratti ni dha. Akkasinii galuufanii ayyee narratti dhameera amma. Sila akkasii miti amma urjii ifama masalaalii urjii 6 ifama urjii amma ilaaluufanii urjii masalaalii 61 masalaalii amma ilaaluufanii gaala okkeen itti dhaame lakkoofsi kun naa bahamu hin bahu. Akkuma argaa jirtan lakkoofsi laa amma deebi'ee bahee jira. Amma ofirraanidha. Masalaalii duwwaa 2 masalaalii ofirraanidha 0tti deebisa. Ifa siniif ta'a miti an akka isiniif galuufanii waan kana namni hedduun keessan isiniif galuu diduu danda'a. Obsaan eeggadha badee jira. Amma urjii masalaalii 61 masalaalii okkeen itti dhaama. Akkuma isin argaa jirtanu irraa badee jira. Namni kana hin beekne hin jira jedhee yaadu viidiyoon kiyya isiniif galaa. Bilbila namaa kana wanti dhola. Bilbila kana fakkeenyaaf bilbila na cinaa jirtu tokko kan gooddinyaa koo tokko fuudhee irratti koodii kana galchuudha. Fakkeenyaaf nama itti bilbiltanii koodii kana itti galchi lakkoofsa kiyya kanaa wajjin itti galchi jettanii gizee namni itti galchi achumaan isin irratti dhama. Garuu namni sun hin beekamu gubbaatti. Namni sun hin beekamu nama gowwoomsinaa. Shamarran dhiiran gowwoomsinaa dhiirri shamarran gowwoomsinaa. Ifa isiniif ta'eera miti. Hundi isaa isiniif galeera miti. Wallaahi kan dhibbatti isinii gala jedhee yaadaa akkas fakkaataa galatoomaa. Obboleewwan wanti isinii galuu qabu bilbila nama hordofuu feetanii sana irratti gootanii. Xiqqa dubbiin kun wal isin duraadhaa galatoomaa.